Keessumoonni keenya dhufuurratti waan argamaniif shubbisa keessan gammachuu keessanii dhaabinaadha dhufufa. Ijoolleen himaataadhaan nuti ijaaraa turre guddattee ceetee har'a of dandeechee kontiraaktara taateeti kan hojjechaa jirtu. Kana himaataa tokkotti ijaaree kanallee himaataa tokkotti ijaaree yeroon isaan itti ijaaranii xumuran yeroo ji'a 5 keessatti piroojeektiin kamiyyuu ji'a 5 keessatti xumurameen beekamu. Ijoollee kanaaf haamilee nuu kennaafi. Abdiin badhaadhina boruullee amma asumarraa kaanee waggaa laallu abdiin badhaadhina boruu ijoollee keenya yoo itti guddifanne eessa gahuu akka dandeenyu waan nutti mul'isuudha. Ijoolleen keenyas kana laalanii kan amma ji'a 5 xumuran immoo ji'a 4 keessatti ji'a 3 keessatti akkaataa piroojeektii gurguddaa itti xumuruudhaaf yaalan inni irraa barannaa isaanis irraa baratu jennee amannaa. Kun nama 24 abbaa warraa 24f tajaajila. Inni garanaa kunis abbaa warraa 24f tajaajila nama 48 fi kanaan dura lafarratti ijaaraa turre amma immoo lafa xiqqoo irratti nama baay'ee akka inni fudhachuu danda'uun kan ijaarameedha jechuudha manni kuni. Kanaaf mana qabnu 48 kana keessa nama 4 har'a jalqaba irratti hin kennina jennee yaannee akkuma beekamu magaalaa keenya keessatti yeroo darbe rakkoo xiqqoo nu qunnamee ture. Rakkoo nu qunname kana san keessatti ijoolleen keenya ijoolleen poolisii namni 4 nu harkaa wareegamanii jiru. Ijoollee wareegamte kana immoo maatiin isaanii as bakkee kanarra jiranii har'a kabajamoo keessummaa keenya fuulduratti mana haaraa ijaarree mana jalqaba irratti ijaarree kana keessa isaan yoo wareegaman kaayyoon isaan wareegamaniif akka itti fufuu danda'u maatii isaaniitti illee akka guddisuun nurra jiraatu badhaadhinni hundaaf akka inni ta'e mul'isuudhaaf akka nutti toluuf mana haaraa kana keessa lamaan isaanii nama lamaaf garanarraa nama lamaaf ammoo garanarraa hoogganaan paartii keenyaa hin kennuuf. Boin. Bakabuan. Nageenya uummataa eegsisuudhaaf wareegamanii hanna irratti miti hojii nama saalfachiisu irratti miti wareegama isaaniitiin uummanni keenya magaalli keenya nagaa argatee jira. Kanaaf maatiin keessanis haa ta'u ijoolleenis mana keenya duwwaa osoo hin taane jireenya keessanii fufiinsanii ijaaruudhaaf isin cinaa dhaabbachuudhaaf ijoolleen akka guddatan akka baratan taasisuudhaaf maqaa isaanii yeroo hundumaa kabajamee leellifamee akka jiraatu taasisuudhaaf hin hojjennaa. Mootummaan naannoo Oromiyaas paartiin keenyas waan danda'u hundaan isin cinaa dhaabbataa jabaadhaa.
kaayyoon manni kun ijaarameef akkuma jenne hojii dhabaan keenya yeroodhaan hojii qabachuu gara badhaadhinaatitti ce'uutitti jiraata waan ta'eef waldaalee 80 warra hojii hin qabne ijoollee keenya ijoollee qonnaan bulaa warri ta'an warri lafa isaanii misoomaaf gadhiisanii gara hiyyummaatiif saaxilaman ijoollee qonnaan bulaa keenya keessaa filatamanii as keessatti jiruuf jireenya isaanii akka jalqaban taasisuudhaaf manni kun kan ijaarameedha. Paartiin keenyaaf kanumaaf hojjeta. Kan ammoo dhugoomuu isaatiif waldaalee 80 ijaaraman kana keessaa waldaalee 41 kabajamoon obbo Fiqaaduun furtuu manni kun hojiitti hojjetan hojiitti eegalanii fi borutti badhaadhaan akka harkaan nu ga'aniif isaan garanatti waan manna waldaalee afransanii waldaaleen afran sun garana nu kotta. warri ammatti kan eebbisne faayidaa guddaa kan qabudha. Keessumattuu impress kan godhe kan daandii akkasumas immoo manneen qusannaadhaaf harka qalleetiif ijaaraman dabalataan immoo amma kan argine warra hojii barbaadaniif dargaggeessa keenyaaf barnoota qabaatanii carraan osoo mijaa'in hafeef sababa kanaanis jiruu fi jireenyi isaanii qormaata keessa kan gale sadarkaa akkasitti yeroo gabaabaa ta'us baatu qormaata garaagaraa keessa darbee qulqullina isaa eegee eebbifamuun waldaa 80tti fakkaata waliigala akkasumas immoo nama 400 kan jala jiru isa kana eebbisanii harka dhaanii deemuun gahaan ta'u gamoo kana faaraan itti fayyadamuun hin barbaachisaa akka qabeenya keessanitti ilaaluu qabdu. Addunyaan kamiyyuu namni kamiyyuu waan xinnaarraa ka'ee guddaa atti deemee baroota xiqqaa keessatti kontiraaktaroota baay'ee kan keessaa bahan abbootiin hoteelaa fi reestooraantii gugurdaa ta'an kan keessaa bahan akkasumas immoo warri weebsaayitii irratti hojjetanis beekamoo kan keessaa bahan reestooraantoota gugurdaa tajaajila sadarkaa kana magaala kana madaalu akka bahu shakkii tokko hin qabu. Keessumattuu immoo jaalleen amma miidhame kun nageenya mataatiif jedheetti miidhamee nageenya keessan eeggachuun hin barbaachisaa. Namoota biyyaaf kufan, namoota biyyaaf madaa'an, namoota biyyaaf tajaajilan kabaja kennuun hin barbaachisaa. Qulqullina magaalaa eeguun hojii tola ooltummaatiin warra dadhaban gargaaruun jaarsolee, haadholee kanaan dura biyyaaf tajaajilanii ijoollee guddisanii garuu amma gargaarsa kan hin qabne isaan gargaaruun ganna kana xiyyeeffannaa keenya olaanaa ta'a. Hirmaannaa keessaniin hojjetama. Bu'uura boruu irratti xiyyeeffachuu qabdu. Egereen Oromoo har'a ijaarama. Amma ammaatti kan hojjetame as geenyee jirra. Hungaa miti addunyaa wajjin dorgomuu danda'uun irra jiraata. Kan irratti xiyyeeffadha. Ashaara magariisa irratti xiyyeeffadha. Hinafaa hojii dhabummaan rakkattummaan magaala kana keessaa buqqa'uu danda'utu irra jiraata. Bal'ina hojii barbaaddota wajjin kan walgitu miti. Carraaqqii qabnu agarsiisuudhaaf yoo ta'e malee uummanni yoo irratti hirmaate immoo baay'ee kana caalaa hojjechuu hin dandeenya. Isin jaaladhaa tokkummaa keessan cimsaa hiyyummaa balleessaa ishiin kun tiifudha ganaa galaanni inni guddaan lolaan inni guddaan kan misoomaa hin dhufaa jabaannee yaa hojjennu uffadha.
halkan nagaa nu bulchite nagaa nu oolchi dogoggora nu oolchi raagora nu oolchi biyya keenya biyya nagaa nu godhi waaqayyo jaalala nu kenni tokkummaa nu kenni waliigaltee nu kenni waliigalii nu toli biyya keenya biyya nagaa godhi biyya jaalalaa godhi biyya tokkummaa godhi biyya guddinaa godhi yaa rabbi ati kunoo guyyaan irraa guyyaa gammachuudha guyyaa eebbati eebba kan eebba nagaa nu godhi eebba milkii nu godhi eebba jaalalaa nu godhi annagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu daafi sababii nu haa oolchu kan bitaan dhufe mirgatti nu haa baasu kan mirgaan dhufe bitaatti nu haa baasu bara bara nagaa nu haa godhu barsee hamtuu nu haa lagu xinnaan nu haa guddatu guddaan nu haa bolu halkan nagaan bulla guyyaa nagaan nu oolchi irraa gora nu oolchi dogongora nu oolchi biyya keenya biyya nagaa nu godhi ummata afaan mootummaa beeksisi mootummaa afaan ummataa beeksisi guyyaan irraa gammachuudha gammachuu kana gammachuu dhugaa nu godhi biyya teenya biyya misoomaa godhu biyya jaalalaa godhu han biyya dhiibu rabbi nurraa dhiibu akka nu jenne rabbi haa jedhu jaartiin nu haa bulchu jaarsaan nu haa bulchu qeerroon nu haa bulchu qarreen nu haa bulchu gadaan rooba gabbina calfeen quufaa gabbina. mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa paartii badhaadhinaatiin erga hundeeffameen booda hawwii ummanni barbaadu fedhii ummataa sirriitti addaan baafachuudhaan rakkoo ummata keenyaa hiikuudhaaf misooma jalqabame itti fufsiisuudhaaf magaalonni Oromiyaa keessa jiran haala kamiin buluu qabu karaa jedhuun karaa saayinsawaa ta'een qorannoo bal'aa gaggeessuudhaan magaalonni keenya akkaataa humnaa fi saffisaan guddataniin ummata isaanii tajaajiluu qabu jechuudhaan magaalonni Oromiyaa keessa jiran magaalaa akaakuu afuritti qooduudhaan kan ta'an keessaa meetiroopoolitii riijiyoopolisii magaalaa muummee magaalaa olaanaa ta'anii kan ijaaraman keessaa carraa bulchiinsi magaalaa Bishooftuu guddinaa fi saffisaan deemuudhaaf qabdu akka fuulduratti deemtu taasisuudhaaf mootummaan keenyaa fi paartiin badhaadhinaa keenya magaalaan Bishooftuu magaalaa riijiyoopolisiidhaan akka ishiin hundooftu carraa waan nuu kenneef paartii fi mootummaa keenya galata guddaa nuu galchaafi. Nutis jiraattonni ummata magaalaa Bishooftuu utaalee magaalaa sadii fi aanaalee kurnan akkasumas aanaa dabalataan dhufaa jiru aanaa abbuu seeraa dabalannee mootummaan murtee xumuraa yoo nuu kenne aanaa 11tti ce'uudhaaf deemna. Kanaaf utaalee magaalaa sadii fi aanaa 11 qabachuudhaan magaalaa riijiyoopolisiidhaan magaalaa jiddugala turizimii magaalaa jiddugala industirii magaalaa jiddugala qonni magaalaa keessatti mul'achuu fi fakkeenya ta'uu danda'u magaalaa miidhagduu magaalaa bareedduu akka ishiin taatuuf carraa mootummaan nuu kenne kanaan hundi keenyayyuu baga gammannee baga gammaddanii isiniin jechuun barbaada. Humna misoomaa kan jennu keessattuu tajaajila lammummaatiin hojii bal'aan magaalaa keenya keessatti hojjetamaa jira. Projektoota guyyaa har'aa eebbifaman keessaa projektoonni gara 29 ta'an gara maallaqaatitti hoggaa jijjiirru gara projektoota kana raawwachuudhaaf humnaaf qabeenya osoo ittiin dabalin maallaqa qofaan gara miiliyoona 100 fi miiliyoona 93tti kan dhiyaatuun carraawwan hojii adda addaa uumuu kan danda'an tajaajila lammummaatiin hojjetamuu danda'anii jiru. Carraa kanatti fayyadamnee warroota qabeenya isaanii osoo hin qusatin
humna isaanii osoo hin qusatin tajaajila lammii ofiitiif oolchaniif keessummaa kabajaa keenya fuulduratti galata guddaa galchinaa fi galatoomaa jedhaani. Kana cinaatti humnootni nuti qabnu humna deeggarsa waloo jedhamuudhaan karaa buusaa gonofaatiin hojiiwwan hojjetaman keessattuu gumaacha adda addaa uummanni magaalaa keenya abbootiin qabeenyaa magaalaa keenya humna walitti baasneen ijoolleen keenya osoo hin beela'in akka isaan barachuu danda'an mana barnootaatti nyaatni akka nyaatamu karaa qabeenya kana walitti qabneen daa'imman keenya bara 2015 keessatti mana barnootaa keessatti nyaata nyaachaa akka isaan baratan gochuun danda'ameera. Kana bira dabarree rakkoolee naannoo keenya qofa osoo hin ta'in naannoo keenya alatti mul'ataniifis deeggarsa gochuun danda'ameera. Kuni duudhaa keenya safuu aadaa keenya bakkatti deebisuudhaaf hojii hojjetamu keessaa isa ijoodha jechuu dandeenya. Bara 2015 keessatti hojiiwwan akka humnaatitti dinagdee keenya utubee deemuu danda'u hojii dhabeeyyii bal'aadhaaf carraa hojii uumuu danda'u akkasumas paartiin keenya waan waadaa gale waadaa isaa akka milkeessuu danda'u mootummaan jijjiiramaa keenya waan waadaa gale waadaa isaa akka inni milkeessuu danda'u kan agarsiisan pirojektoota mootummaadhaan hojjetaman 99 kan ta'an yookaan immoo maallaqaan gara biiliyoona 2.9 tti dhiyaataniin hojiin bara kana hojjetamaa tureera. Kana keessaa pirojektoonni 85 ta'an guutumaan guututti xumuramanii guyyaa har'aa pirojektoota carraa argatanii eebbifamanii waliin uummata keenyaaf tajaajilaaf banaa akka ta'an ta'ee jira jechuudha. Kana keessatti akkuma duratti kaase wanni adda taasisu pirojektoota 99 baajeta mootummaatiin hojjetamaniin alatti pirojektoonni tajaajila lammummaatiin hojjetaman 29 kan jiran ta'uu fi pirojektoonni kunis immoo gara miiliyoona 100 miiliyoona 93 oliin kan hojjetamanidha. Akka waliigalatti bulchiinsa magaalaa Bishooftuu keessatti pirojektoonni bara kana hojjechaa turre 128 kan ta'an maallaqaan yoo walitti ilaallu gara biiliyoona 3 oliin pirojektoonni magaalaa Bishooftuu keessatti hojjetamaa turanii jiru. Kana keessa akkuma duratti isinii kaasne kan tajaajila lammummaatiin hojjetaman 29 guutumaan guututti xumuramanii tajaajilaaf banaa kan ta'an waan ta'aniif hammootummaatiinis immoo amaluma hojii yookaan immoo amaluma pirojektii isaaniitiin kan ce'an 14 akkuma jiranitti ta'e 85 isaanii immoo guutumaan guututti bara kana hojii kan eegalan ta'a. Carraa kanaan kontiraaktaroota keenya keessattuu ijoollee kaleessa nu ijaarre maataadhaan ijaarre har'a garuu kontiraaktara ta'anii of danda'anii xiiqii jalaa nu baasan pirojektoota waggaa 2 waggaa 3 waggaa 10 turu ji'a 5 keessatti ji'a 6 keessatti ji'a 4 walakkaa keessatti xumuruudhaan akka uummata keenyaaf banaa godhan yookaan immoo banaa ta'an taasisan uummata keenyaa fi keessummaa kabajaa keenya fuulduratti ulfaadhaa galatoomaa nu jiraadhaa jechuun ni barbaanna. Mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota guddachuu qaban jedhee addaan baase egeree naannoo keenyaa egeree magaalaa naannoo keenyaa akkasumas biyya keenyaa sadarkaa olaanaatti guddisuu danda'a jedhee tarsiimoodhaan qabate keessaa magaalota gurguddaa 4 magaalinni tokko magaala Shaggari uummanni magaala Shaggar uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf Finfinnee irratti gaafii qabu wajjin wal qabatee buqqa'uu daangaa wajjin wal qabatee waan isaa malu argachuu wal qabatee aadaa seenaa duudhaa toora sanatti dhabame magaala kana hundeessuudhaan magaala Oromoo cimaa indastiriidhaan investimentiidhaan hundumtuu nagaadhaan kan keessa jiraatu aadaan Oromoo kan keessatti dagaagu magaala guddaa tokko ijaaruudhaaf
daangaa yeroo dheeraa gaaffii ture karaa seerawaa ta'een teeknikaalii ogummaadhaan bu'aa qabeessa ta'een ija siyaasatiin sirrii karaa ta'een murtoo murteessee miitiroopoolitiyaan karaa jedhuun dhaabee jira. Magaala guddaadhaa hektaara 163 kan ta'uun dhaabbate. Magaalota kana keessa alseerummaa jiru karaa qabsiisnee giddugala investimentii, giddugala turizimii, giddugala industirii fi daldalaa akka ta'uu fi magaalaa Finfinnees wal qabatanii akka guddatan taasisuudhaaf aadaan sarbamees achitti deebi'ee akka lafa qabatu taasisuudhaaf tarsiimoodhaan hojjetaa jira. Magaalonni kaammoo magaalonni baay'een xixinnoon kiiloomeetira baay'eedhaan kan walitti dhiyaatan fageenya baay'ee kan hin qabne kan akka Duukam, Bishooftuu, Dhankaakaa kaanis magaalota xixinnoo garuu immoo giddugala isaanii kan jiru Bishooftuun hunda qabattee akka guddattuuf qonnaan bulaa toora kana jirus qabattee investimentii keessa akka galchituuf akkasumas immoo aadaan keenya caalmaatti akka dagaaguuf magaalaa ammayyaa saba keenya madaalu uummata keenya madaalu hojjechuudhaaf riijiyoopoolii 3 murtaa'ee jira. Kana keessa magaalli Bishooftuu yeroo darbe keessatti murtoo kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaatiin riijiyoopoolii taatee jirti. Riijiyoopoolii ta'uun lafa dabalataan dabaluu duwwaa miti. Humna namaa dabaluu miti. Akkaataan itti karoorsinu, akkaataan itti raawwannu, akkaataan itti hooggannu, akkaataan magaala kana guddisuudhaaf yaallu ol ka'aa jecha. Xiyyeeffannaan mootummaa sadarkaa sanaan dabalaa jecha. Pilaaniin isaa sadarkaa sanaan ol ka'aa jecha. Magaalaa akka biyyaatti dorgomaa ta'ee addunyaa wajjin deemuu danda'u ijaaruudhaaf fedhii mootummaan naannoo Oromiyaa qaburraa magaala Bishooftuu, magaala Shaashamannee, bishaan gurraachaa dabalee jechaadha. Kaanis akkasumas immoo magaala Adaamaa Wanjii dabalee walitti qabee ijaare. Magaalonni kun toora tokko jiru baay'een isaanii isaan kun waliin karaa guddachuu danda'aniin egeree keenya fuula duraa kan murteessuu danda'an. Dhaloota isa dhufuuf ijaarsi magaalaa sirratti akka ijaaramu taasisuudhaaf fedhii qaburraayi. Kanaaf Bishooftuun carraa investimentiidhaaf qabdu uumama badhaasa uumamni badhaaseerraa kan ka'een giddugala tuuristii baha Afrikaa ta'uu waan dandeessuuf isa giddugaleessa godhamee magaalli kun guddate. Magaalli guddachuu xiyyeeffannaa mootummaa akka argatuuf akka Afrikaatti akka dorgomu kan taasisu waan ta'eef carraa kana waan argattaniif dabalataanis har'a magaala Bishooftuu keessatti piroojeektoonni 85 birrii biiliyoona 2.9 kan ta'uun biiliyoona 3 kan siquun jiruuf jireenya uummata keenyaa wajjiniin kallattiidhaan kan wal qabatan keessumattuu ganama kana kan eebbisne keessaa manni kitaabaa sammuun namaa kan itti badhaadhu, sammuun namaa kan itti misoomu, aadaan araarni adda addaa fi dargaggeessi keenya sammuun isaa banaa ta'ee addunyaa wajjin guyyaa guyyaadhaan kan itti wal argu sadarkaa isaa kan eeggate waan tokko tokko kanaaf yoo ta'e illee sadarkaa isaa kan eeggate iddoo oolmaa isaa kan ta'u iddoo beekumsa itti shamatatu ta'ee ijaaramuun isaa saba tokkoo fi magaala tokko guddisuu keessatti dhala namaa misoomsuu keessatti iddoo guddaa qaba. Gama biraatiin bu'uura boruu asitti eebbisne ijoollee sabiyyii yookiin xixinnoo asitti eebbisne kun hiikaa guddaa qaba. Uummanni keenya Oromoon Itoophiyaan hanga ammaatti kan barsiisteen as geesseerti. Ammaan booda humna amma jiru kanaan qofa dorgomuun hin danda'amu. Addunyaan teekinooloojiidhaan beekumsaan dorgomaa jira. Addunyaa kana keessa bahuu hin dandeenyu qaama addunyaa kana waan taaneef dhala barsiisuu danda'u nurra jiraata. Egeree Oromoon har'a ijaarama, har'a hojjetama. Egereen Itoophiyaa cimtuun har'a ijaaramti. Kanaaf barattoonni kun akka keenya kanaan dura daararra ta'anii dhakaarra ta'anii kan baratan osoo hin taane mana barumsa mijaa'aa ta'e yommuu riimni itti dhufu kan ciisan iddoo taphaa kan qabu iddoo barnoota gahaa kan qabu nyaata isaanii asitti kan argatan kan ta'u sammuu qulqulluudhaan iddoo bareedaa keessatti guddatanii Oromiyaa bareedaa bareedduu akkasumas immoo qaroomte Itoophiyaa cimtuu ijaaruu keessatti gahee kan ba'an waan ta'eef hiikkoon isaa baay'ee guddaadha. Manneen barnootaa akkasii babal'achuu qabu.
Gama biraatiin warra harka qalleeyyii ta'aniif har'a mana kenninee jirra. Nama 48 kan ta'u mana dhabee kan jiru bal'aadha. Sadarkaa kanatti kan jiru bal'aadha. Mallattoo isaati malee bal'inaan hojjetamuu danda'u ture jiraata. Manneen gamoo abbaa darbii lamaa kan industirii fi maayikiroo xixinnaadhaanii waldaan 80 namni 400 kan irratti ijaaran daldala adda addaa kan keessatti gaggeeffamu goonee jirra. Isaan investoroota gurguddaa akka ta'an, daldaltoota gurguddaa akka ta'an, reestooraantii gurguddaa ijaaranii Bishooftuu akka boonsan abdanna. Akkasumas daandiin asfaaltii sadarkaa isaa eeggate ijaaramee kiiloomeetira 2.5 kan ta'u ijaarame bajeta magaalaatiin. Bajeta magaalaatiin jechuun kiisii keessaa kan bahe hirmaannaa uummataa jechuudha. Hirmaannaa uummataa mootummaadhaaf taaksii kaffaluudhaan kan argame jechuudha. Taaksii kaffaluun karaa daandiirra deemuudhaaf, mana barnootaa akkasii ijaaruudhaaf, gamoowwan babbareedaa tajaajilli itti kennamu ijaaruudhaaf hin gargaara. Kana waan ta'eef akka waliigalaatti kan hunda har'a jalqabnee kaan kan hafanis isaan wajjin taatanii teeppistu. Magaalli keessa waan guddateef piroojeektiiwwan babbareedaa kana waan ijaarameef kan ijaarame immoo akkuma carraa ta'e jiraattota magaalaa kana keessa warra ta'an akkasumas immoo ijoollee baratanii barnoota hin qabne ijaaramanii kana hojjetan waan ta'eef isaan kunis jajjabaachuu danda'u ture jiraata. Kontiraaktaroonni kanaan duran turres ba'aa jiru naannoo keenya keessaa jajjabeessuu danda'u ture jiraata. Karaa hundaanuu bu'aan isaa guddaadha, hiikoon isaa guddaadha. Kana hunda waan argattaniif baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Kapiksenu tai sheku sen ortu mortu notu kena batan. Kapiksenu tai sheku sen ortu mortu notu kena batan. Shekabane nu dagai. Shekabane nu dagai. Shekabane nu dagai. Abba gada sudah gaya, ada cinta sudah gaya. Maqaan kiyya Hayyuu Gadaa Birmajii Katamaa Hordofaan jedhama. Jiraataa magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Duukamiidha. Egaa guyyaa har'aa kana piroojeektii baay'ee eebbifamee haa ta'uuti piroojeektoonni kun calqaba isaaniitirraa kaafnee akkuma abbootii gadaa akkuma abbaa biyyaa tokkotti calqaba isaaniirraa kaafnee daawwachaa laalaa ture. Ka'umsa irraa kaasnee qulqullina isaa laalaa turre. Har'a immoo Waaqayyo waa ulfaatu eebbannu ga'ee jira. Egaa kanarra dhaabbachuudhaan himaataan sheediin warra hojii dhabeeyyiif kenname jira. Dhugaa dubbachuudhaaf calalli sunillee bifa gaarii ta'een ijoollee harka qalleeyyii bor hojjetanii ijoollee qotee bulaa ijoollee hiyyeeyyii harka qalleeyyii jiraataa ta'an calalamanii qulfiin akka kennamuuf ta'ee jira. Kun immoo egaa kana caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru. Namni hojii dhabe hojii argatee karaa hojiitti galee of jijjiiree ofirra dabree biyyaaf ta'uu danda'a jedhamee waa yaadameef mootummaan keenya kana itti xiyyeeffatee hojjechuu isaatiif galata guddaa qabnaa jechuudha. Egaa karaa fuulduraatitti inni guddaan isaa piroojeektii amma hojjetame oolmaa daa'imman ifa boruu jira. Daandiiwwan asfaaltiin jiru, gamoon bulchiisa magaalaa jira. Kanneen ijaaruu qofa oduu hin taane kunuunsuun kan keenya ta'a, kan uummataa ta'a. Kana qofaa miti immoo amma warri kontiraaktara ta'anillee hojjetan kalee warra himaatan gurmaanii hojjetanidha. Ibsamee jira. Har'a baay'ee galata isaaniif qabna. Ijoolleen akkanatti ba'anii hojii magaalaa keenyaaf ta'u hojjechuun isaanii akka piroojeektiin kunillee ariifatu gochuu keessatti shoora olaanaa qaba waan ta'eef isas galata guddaa galchaa. Borummoo ummanni keenya kana kunuunfachaa kanaaf mootummaa qofa eeguu hin taane qajeelfama mootummaan baase walitti makisni amma magaalonni walitti makaman kunillee humna walii taane piroojeektii kana caalu abbaan qabeenyatis haa ta'u ummaan hirmaannaa si'aayina qabu goone Waaqayyo biyya teenya biyya nagaa nu haa godhu. Nagaa keenya kadhachaa biyya keenya nagaa kadhachaa rakkoowwan jiru kanallee karaa gaariitti Waaqni nu hiikee dargaggeessi keenya dargaggeettiin teenya hojiitti galtee nullee akka manguddoota akkuma abbootii gadaatitti illee namni hojjetee akka jijjiiramu magaalli keenya akka guddattu dorgomtuu magaalaa Itoophiyaadhaan
Itoophiyaa miti Afrikaan dorgomtu akka nuu taatu giddugala industiriiti, biyya odaan habeeti, biyya sirni gadaa itti gaggeeffamu handhuura biyyattiiti. Naannoo kanatti hojiin amma hojjetamu kun itti cimee itti fufuu qabaa jenna. Maqaan kiyya Barsiiftuu Bilqisaa Muhammad jedhama. Dura buutuu mana barumsaa Bu'uura Boruu Basataa Xaddachaati. Pirojektoonni kunniin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Barbaachisummaan isaanii hamma kana kan hin jedhamne. Kana jechuun manni barumsaa akka mana barumsaa Bu'uura Boruu Xaddachaa kun baay'achuun isaanii barattoota qacalee, barattoota abdii boruu ta'an gara fuulduraatti abdii biyyaa ta'an oomishuuf kan gargaarudha jechuudha. Yeroo duraatti manni barumsaa akkanaa jiraachuu dhabuun barattoonni kutaa tokko gara waggaa 7 waggaa 8 mana keessa turanii gara kutaa tokkotti kan galmaa turanii asitti garuu qubee isaanii adda baafatanii lakkoofsa adda baafatanii barreessuu fi dubbisuu adda baafatanii kan ittiin uf ga'oomsanidha jechuudha. Kanaaf manneen barnootaa akkasumas immoo pirojektiiwwan akkanaa iddoo hundatti babal'achuu qabu jechuudha. Iddoo hundatti babal'atanii hawaasaaf tajaajila isaanii kennuu qabu akka yaada. An maqaan koo Qananii Kebbedeen jedhama. Aanaa Odaanabee tirraan dhufee kutaa magaalaa Duukam jechuudha. Ani har'a himaataadhaan gurmaa'ee furtuu argadheera. Furtuu kana argachuu kootti immoo baay'een gammadee ana qofaa miti kan jijjiiramutti hojjete maatiin koo biyyi koo akka jijjiiramtu abdiin qaba hojjedhee jijjiirama jedheen abdadha. Ani kana dura barnoota akkuma xumureen hojii dhabaadhaa ta'an ture hojii hin qabu. Carraa kana argadhee gurmaa'een kun himaataa kanaan hojjedheen sirriitti nan jijjiirama jedheen abdii qaba beektu. Baay'een gammade kan argachuu koottis akka inni hojjedhee ofillee jijjiiree warreen maatii koo biyya koo jijjiiru abdiin qaba. Maqaan koo Milkeessa Isheetuun jedhama. Maqaan dhaabbata kiyyaa Miiraan Konistiraashiniidha. Ani hojii gaggeessaa dhaabbata Miiraan Konistiraashiniiti. Magaalaa Bishooftuu keessatti dhaabbanni keenya kan hojjete loo koostidha. Maqaan mata duree dhaabbatichaa manoonni ijaaramanii. Egaa manni kun harka qalleeyyii fi warroota humna hin qabamneef jedhameeti kan bulchiinsi magaalaa baajeta itti baasee hojjetedha jechuudha. Dhaabbanni keenyas loo koostii kana bulchiinsa magaalaa Bishooftuu irraa caalbaasiidhaan fudhatee yeroo gabaabaa keessatti hojjetee har'a eebbaaf dhaqqabsiisee jechuudha. Dhaabbanni keenya muuxannoo ijaarsa hedduu qaba. Oromiyaa iddoo garaagaraatti hojii piroojeektii gurguddaa hojjenneerra keessa'uu naannawa Shaggaritti piroojeektii 5-6 keessa'uu naannoo Shaggaritti piroojeektii 5-6 hojjenne piroojeektii gurguddaa akka biyyaatitti eebbifame piroojeektii baay'ee hojjenneerra. Magaalaa Bishooftuu keessattis piroojeektiiwwan amma dura giriinerii daandii afuu daandii suphuu daandii afuu waan kana fakkaatu baay'ee hojjennee jechuudha asitti magaalaa Bishooftuutti. Dhuguma akka dhaabbata keenyatti magaalaa Bishooftuu keessatti himaataadhaan gurmoofnee amma dura hojjetaa turre koobilii afuu daandii giriinerii hojjechuu waan san fakkaatu hojjetaa turre. Egaa isuma waan achirraa hojjennee argannetti saarkaa keenya guddifachuudhaan gara saarkaa 5ffaatti ol guddeennee amma idduma feenittu saarkaa 5ffaa qabna haala kanaan dorgomnee piroojeektiiwwan garaagaraa hojjechaa jirra jechuudha. Piroojeektiin kun yeroo jalqabee waggaa 2 waliigalteen keenya bulchiinsa magaalaa faana kan waliigalle nuti garuu ji'a 5 keessatti hojjennee xumurre. Yeroo qabameef hin eegganne halkanii guyyaa hojjennaa paawuzaadhaan ibsaadhaan hojjennaa humna namaa itti baay'ifnee jirra. Manaajimentiin keenya immoo cimaadha noormaali. Manaajimentiin dhaabbata kana piroojeektii manaajera qabna, faayinaansi manaajera qabna, saayit manaajera qabna, foormaanota injineerota humna guddaa qaba beeka dhaabbanni keenya akkuma jalqabateetti bani lafaa dhufnee gurmoomnetu hundaa'aa turre hojjetaa turre amma dura muuxannuma godaa qabnu sanii kuusachaa cimsachaa haga saarkaa kontiraakteeraatti ce'uutti geenye. Egaa muuxannoo waggaa dheeraa qabnaa jechuudha 2005 dura hojjetaa turre noormaali. Akka caaseffamaatti garuu hojiitti hangallee gadi fageenyaan 2005 naannoo waggaa 10 muuxannoo waggaa 10 qabnaa jechuudha. Muuxannoo waggaa 10 kana keessatti piroojeektoota gurguddaa akka
shaggaritti duruma godina addaa yeroo jedhamu sanitti jechuudha. Manneen barnootaa bu'uura boruu abdii boruu waan akkasii baay'ee ijaarre. Piroojeektii kamiyyuu yeroo qabameef dursanii xumuruuni tokko qaala'insi akkuma addunyaatittuu akka biyya keenya otoo hin taane akkuma addunyaatittuu qaala'insi jireenya guyyaadha guyyaatti dabalaa jira. Hammuma turaa deemtuun qaala'insi meeshaan ijaarsa bittu sitti dabalaa deema tokkoffaa. Inni lammaffaa immoo hatumtuu ammuma irraa turaa deemtuun nuffaa deemta laal hojiin irraa turame nama nuffisiisa. Waan jalqabde tokko hin jalqabdaa hin xumurtaa itti gammaddaa qaamutuma waa kana waliigaltee si faana galee dhaabbata yookiin piroojeektii sii kenne kanaaf illeen seeftii isaaniiti daftee xumuruu daftee xumurtee irra qabde carraa hojii biraatti illee daddabaltee hojjechuu argattaa jechuudha. Chaanaan halkan takkaa mana ijaartee ni haasa'ama yeroo baay'ee miidiyaan garaagaraa halkan takkatti gamoo samii gahu ijaartee bultii dhageenya. Ishiniis akkuma keenya hojii humna namaatiin hojjette keemikaala fayyadamna. Amma nuti gamoo kana gaafa ijaarru keemikaala dafee gogsu guyyaa 7 keessatti armaata isaa gaaf guunnu keemikaalaan hojjenna waa kana guyyaa 7tti gogsa. Akka warra kaanitti riitimii isaa eeggatee guyyaa 21 guyyaa 7 ol wanti jedhamu jiru beekamaate. Keemikaalli nuti fayyadamnu keemikaala dafee gogsu atumaatti yeroo sanatti hangogsu. Kanaaf ariitiin keenyallee akka dabalu godhe kanaaf jechuudha. Hojiin hojjenne kana ammaati hojiiwwan hojjenne baay'ee isaa manneen barnoota hojjenne daandii hojjenne wantoota hojjenne caalaa kan na gammachiise fan saatisfaashinii naa kenne kana. Sababni isaas har'a warra humna hin qabneef warra jiraachuu hin dandeenyeef manni kuni mana jireenyaa ta'ee gaaf kennamu. Otoo anis akkuma waliigaltee kiyyaatitti waliigalteen keenya waggaa lama turree kennina ta'ee namni kun waggaa lama guutuu ala jiraata jechuudha beekate. Kunillee waa kana saffisiisuun illee waa tokko. Inni lammataa immoo wanti ati hojjetu tokko akkuma biyyaattis haa ta'u hojiin hojjetamu tokko hojii biyyaati uummataati. Maatii keessatti jiraata uummata keessatti jiraata saba nani keessa beetu keessa jiraata gammachuu isaaniitu gammachuu keenya ta'a beekate. Kanaaf warruma hojii hojjetu kamiinuu hojii piroojeektii hojii ijaarsa hojjetu kamiinuu waliigaltee isaa eeguutu hin taane amma immoo yeroo teekinooloojiitti wantoota garaagaraatti fayyadamanii yeroo gabaabaatti xumuruu ni danda'ama waan ta'eef muuxannoo qabnu kanallee nurraa fudhatanii akka hawaan isaaniitti gammadu akka uummanni isaaniitti gammadu biyyaafillee gumaacha biyya keessa jiraattu qabdu gahee kee baheettee afaan guuttee biroo akka dubbattuufi dhaamsa kana isaa jedhama.